Jesus, Harka kabajamtoota jaalatamtoota maatii seenaa wiilii akkam jirtu fayyaa keessan nagaa kudha galata waaqayyoo isin akka nagaa fayyataa tan abdii waaqarraa qaban siniin jedhaa jiruuf jireenya jirtu sin itti aansuudhaan warroon amantaa ortodoksii tawaahidoo baga guyyaa masqalaan siin geessiniin jedhaa. Masqalli kun ifa gaarii fi ifa gammachuu waan hundumaadhaan gammachuu nuuf haa ta'u ameen jedhaa sin. Itti aansuudhaan seenaa har'a maal qabattee dhufteenaan jechuu dandeessu. Ariifadhee waraabaan jiralleeti viidiyoo kana. Auduraan sini waraabuuf hin ture takka muna yaaddaniitu takka biqisaniin jedha fuula koo hawwitaniitu. Jedheen sini dhufee bilbilallee harkaan qabeen jira dhugaa dubbachuudha waan irra kaa'u dhabeera xaawulaa yookaan teebilii wayiin qabu. Innaa wada gaddalee yoo seenne maala beektu firuu abbaa manaa caalu. Piraankii mee piraankii ajaa'ibaan godheef inni piraankii namaan ta'u isa piraankii gochuu jechuun warqii qofraan boolla keessa baasatu salphata dheeyyaadha kakootti. Garuu sababan argadhe ka seen shaan keessan sababa bareedaa isaa argadheeni irratti hojjedhe. Innis maal beektu yeroo darbee anaa fi jaarsi koo jechuudha. Bombom walitti inni turre. Bombom gaafa jedhu moo xiqqoo ishee gicciitii wayii ture. Gicciitii sana keessatti jechuudha mingidee. Inni keessaa qaba ture xiqqoo isheen irraa ture bitaa tu dabarsitee nu gursitu ati maaf akkas taata jedhee baay'ee aaraa ture. Garuu immoo huwaari'u walollee namni araaramneerra. Walolan jettanii immoo gammadiinaa. Okay. Achi booda jechuudha. Inni sammuu isaatti kanadha baqqaan ol gizeen lola jechuun na gorsa dhugaa dubbachuudhaaf firuu naman kabajuuf naman jaalladhu keessa akka obboleessa kootti isaa dhugaa dubbachuudhaaf. Yaani icciitiin seenaa bukkee jira jechuun firuun dhokatu. Osoo waan feete illee hin dhoksu jechuudha. Haadha manaa isaa jechuun immoo maayidhaan isinitti isheen diina koodha. Itti aansuudhaan gamaanin godheeni itti bilbilee wiilii wajjin wal dhabnee jirra. Inni amala isaas waan hundumaatti jijjiiruun isaa fuudhee jiraan maal akka jedhu firuu. Nan beeka dhiiroochi walii mormu. Walii mormu lamoonni nyaa'u jechuudha. Waan inni jedhu walumaan laallaa na amana immoo hin amanu kan jedhu jechuudha. Akka inni dhokeen irraa kaasu nan beeka yeroo hundumaa na arrabsa. Akka obbolummaa jechuudhaan lola biraatu hin ta'in. Kanaafiyyuu gara viidiyoo isaatti ceenee waan inni jedhu dhaggeeffanna waan ta'eefi asumaan immoo warroonni maatiin taane maatii ta'a subscribe godhaa. Dhageessan silsilaa uummata kadhaa malee fedhan beenne. Dirqama zubee waa'ee siyaasa borcuun qabaane feemisii ta'uudha. Zista. Akkamatti fayyaa keedha? Akkuma mataalonni fuudhee gaamaadha. Mataalonni fuudhee. Ani jaalladhu mataalonni mana fuudhee gaama kana keessa beeknudha mataalonni jaalladhaas godhuufetti.
jechuun saaloo baay'ee bakka keenyatu jechuudha. Saala keessa hojii jirtanii gara yerbuutti dhaqxan jechuudha. Baay'ee naasii ni ga'a. Ishii fayyaadhaati. Jirtaa inni maalallee dhugaa nagaa wanna walitti booraa irra. Nan soora beekaandee Ameerikaan jira bar. Waaqayyo haa galatu. Akka jiru dhugaa. Akkamatti jirtaa miti fayyaa kee jiruuf jiree. Seera dhugaa waaqaa maafattee. Gara jira booqaa ganna bacaqii irra jira booqaa biraatti baga baate siin jedhee raaman ikkoo si sunaan hin jenne malee. Haaloo. Ennaa firuu utun bira distii koo waliin hin kaaka'in gaama kushiinaa keessa hin jira sila ta'ee fi wada gaddaleen ni giba. Firuu kolfiin baaste miidhamta. Baasteen kolfiin. Atau distii walitti dhadhee kaaka'in akka hin jira. Naeka ati kun beektu laata bira distii sana caalutu argee yeroo hundumaa ishee gurra ishee wajjin wal bartee itti hin barreedeen innaa nagaadha innaa firuu wiliin hin jaalatin kan biraa ani koo durumaanuu shakkeera bar waan hin shakkemmu takka walitti hafe hin beeku. Awwatummaa qalladii jajjabeessitee dhume. Jechuun waan tokko amma fakkeenya caalutti hime jechuudha. Caalutti hime maal beektaa caaluuni waan tokko bartee akkan itti maddetti naagadditi malee waan tokko jechuun sii galee caaluun amma yeroo darbe akka walitti buune nuti barteetti waan ta'eef duraani balleesseera kanatti baay'ee gaddite. Isa bukkee hattee immoo gaafa inni akkumatti odeeffatetti immoo idiin haqqisirraa qabalattee dhiifama gaafattu maleettee dhuftee dhukeen irraa kaastee beektaa jechuun isheen akkuma itti odeeffattetti sii gadditi caaluun. Itti miskiina gaafatee jiru gaafa. Miskiina jaala. Innaa beeka qamaarree hedduma namni akka kufeetti itti matetti iyyii si kufti sii galee akka kanaadha yaadni ishee. Itti nimni amma isheetti. Kanaaf firiin kufu jechuudha. Jechuun sitti himmaati immoo adda baaftee beektaa qaama ta'e amma caalutu hin ta'in sirriitti beekta waan ta'eefidha. Aniin kee yoo jijjiirame dhaggeeffadhu kaa. Illee haasaa dhugaan qalladii irratti akkasitti naani. Ana qalladii firu biyya ormaan jiraan akkuma hojii fuudhuudhaadha akkuma si wajjin haasaa malee hin beeku kaa. Innaa dhaggeeffadhuuti. Maal argitee jirtu? Yeroo itti waliin falminaas. Natti maal bareecha akkamitti bartee akkas ta'uusa. Jechuun durumaan yoo jechuun haala haasaa haalli maalis jijjiiramaadha beektaa haala hojii isaa wajjin wal qabsiisee immoo bakka nan beekaa fi beektaa yookaan nama wajjin jira yookaan biizira waan ta'eef yeroo hundumaa maaliif hidhadhee ittiin dhimmu duratti nan haalan ture booda garuu bakka dhiisee jechuun namni tokko fakkeenya daqiiqaa 5 argate iyyuu daqiiqaa 5 sana keessatti siyaasofsiisuu yaadasaa fi maalisaa sirra godhee siyaasofsiisuu qabaata. Kunis hin jiru baay'ee ta'ee waan hundumtuu ta'e ishaa ta'uu gaafa jechootaanis waan wal madeessineefidha ta'uu danda'a kan hin jiru keessa kootti amansiisee booda mucaan tokko jira kun amma dheengadda ayyaana waggaa gadda oolan beektaa abbaan isaa jalaa boqotee mucaa obboleessa haadha isaa jechuudha haati isaa fi haati mucaa sanaa fi haati miidii obbolaadha jechuudha sana akkuma obbolaatti waliif oolu isa mana keenya nu ijaarsaa jiru siin jedhe sana firasaa siin jedhe kana. Mucaan keessa maal ta'ee baay'ee jijjiiramee maal rakkateetu jennaan ituma dubbatu akkasidha jechuun yeroo darbe immoo mana yaalaa isa bukkee dhufee ture isa bukkees buleera beekta achii booddee akkasidha aanatti mee ture akkasidha ishee hojii walitti aanjikoo mari'attanii magargar baataniin se'e malee wanta akkasiisu duuba taa'ee yaannee nama wayii yaalachaara idduma hojjetu sanaati argatee naan jedhe hin qallada seen ammas irra deebisee. Atis piraankii bartee jedheen abbichaan. Inni abbaan sun waa'ee piraankii dhaga'ee hin beeku. Maal jechuudha piraankii jechuun naan jedhee ingiliffaa jechuun jechuu fedheennaani. Haa hin qalladdaan jedheen irra deebisee.
Innaan lakkii akkasakkasidha. Nuti yoo wal barreerra mana ishee keessa buna shaayii jennee turre affeerraa mana ishee ture gaafa dhukkubsadhe dhaqee hin jedhu irra basmaamamuu wal barsiisutti moo abbeen jedhee naan jedhee. Ishee bakka maalan godhara jechuun bakka nama hariiroo wajjin guddaa deemtee gaafa akkas jedhamee sitti hintinaa jedhu baay'ee ulfaata jechuun maalan godhunnaaf. Geetaa Yesuus. Ano maal firochuun haaloo yaada sitti machaa hin jira miti eenyutti ni madde jechuudha waan itti futtaafadhu gaafannaa bocaafame ciisaan. Sirna gaafa sireessi gaafachaa jira jechuun wantichi koowanii akkaataa malee sireessi fakkaatu jechuun nama otoo dhuguma laalluu ta'uu bishaan kun otoo si hin qabatee jedhee gaafatu ta'uun ta'e tura jechuudha. Dhugana fudhadhaa dhuguma dhabdi. Namni fakkeenya xixiqqoon namni akka argaatti dhimmaa ol walitti dhiyaaru namni ol walitti muufatu nama onnee irraa wal jaalatu ta'uu isaan beektamiti barooti. Waan wal dhaabbanii yoo ta'u dubbatan garaan keessa waan wal bira jiruuf namni jechuudha. Nama barbaade duukaan caarama duukaan fakkeenyaaf akka argaannetti ta'uu waan barbaanne irratti wal lola. Garaan keenya ammeen keenya lapheen keenya wal bira waan jiruuf akkaataa walitti aaree sana keenya walitti kuufanne sanaatiin waan biraa keessa galuun namaatiin bakka keessa nama amma waliinis tarii natti mufateeraa jettee akkaataa kanaa walitti namni waan barbaade sitti haasa'ee akkaataa sanaa naasa'uu dandeessa kadhata. Garuu mucaan kun dhuguma otoo si gaafatu ta'e waan barbaade akkasitti walitti mufattanii sanaatti akkaataa sanas itti dhaaru maaliif nama keessatti yookiin immoo iddoo guddaan qabu tokko otoo walitti mufatte dhugaa biyya walitti sitte jechuudha masheedha bakka olaanu jedhee dhiisaa malee dhugaa yaada jechuun yommuu masaasitti dhaabu namni Okey, inni sun akka ta'etti ta'etti firoo maal beektaa akka ta'etti haa ta'u inni sirrii namni ta'e jechuun amma fakkeenyaaf bakka isinitti yeroo isinitti aaru qaba garuu aaree keemoo inni isaanii nan aara sirriidha. Garuu yeroo naarutti iyyuu jechuun yookaan jaalallee haa jiru abbaa manaa jiru hiriyyaa mukootti waan tokko natti ta'ennaan inni haa ta'u aaree aareeyyuu kun bakka jechuun inni kun aaree sana dura murteeffate misaalanaa inni kun misaalanaa dhaba inni duraan fite dubbii fidu. Mawata kondoni lukara puta muchacha tsende wangu intarisina lukara. Ani farisiinaani indoo injire mo injaalate injire bar infuure injire bakka dhiira maali nama nu qoy dhiira maali nama nu bigiita wayyo narratti fakkeenyaa fudhatan namni hundumtu. Isinima maali? Alma dhiira odisi kusinsila olee dhibee warra shamarranii namni nuti maal goone nu darba jennee gola namaatti dhamti kan laffaanee bor wajjin jiraanna godhu tokko jaaranna jennee waan hunduma damdamannee hunduma taa'anii jirru miti maal goone nuti kan galafaan taa'ee biyya keessa akkas ta'usa miti moo anadha. Gana gaabaa kaa hormaatan sammuu akka gooftaan maal gootan jennee ammas maa gootan jennee waan isiinis jechuun Miti garuu jechuun sirriidha bakka jechuun amanuun ani fakkeenyaaf utuu akkas godhee ittisa waa'ee namanuu miti maaliif onni kurraan jaalladhas hin godhu sedhee waan dhibbatti beekuu fi jechuun shakkis hin beeku daqiiqaa tokkoofis hin shakkuun ture maanii daqiiqaan tokko dhuga shakkii kan jiru sammuu kottuu namuun ture garuu eegga akkas ta'eeti eenyu naman tare eenyu wajjin jiraatta bakka jechuun jaalala kan jiru jibbisiisa barbiyyi Bisa akkasin godhamu akkas godhee si duukaa isaan naqamu isaan naqu ture si duukaa dubbii keetti aaruu isaan naqu rabbi dhuguma jechuun dubartii keetoo ta'e duruma asitti jijjiirameetu bakka jechuun haalli asaasaa hundi iyyuu bakka jechuun amma kanas walitti mufannettanii sima hin gadda akkas ta'e itti mufatteenyu sitti mufatu ture bakka karaa biraa hin qabeeramti karaa biraatti hin qabee ta'e
bakka sababa dhagaa jechuun amma fakkeenyaaf ani mirkaneeffanne waan ta'eef sababa godhate firu jechuun sababa barbaada namni tokko sababa sirraa barbaada sababa ittiin si jaallatu tuntiin sababa ittiin si jibbuu barbaada namni tokko karaa barbaada taanaan deemuudhaaf sii gale jechuun anuun beeku garuu dhugaa dubbachuudhaaf wiiliin akkas miti gaafa jettoota sagaleedhaan barteetudha malee eenyummaa isaa hin beektu iyyuu eenyummaa isaa beekee hin godhachaan ture hin beeku iyyuu atillee sagaleedhaan malee jechuun amma kana keessa galtee waan beektu hin qabdu jechuun ati yoo kan akkas jedhe anuu hin jedhu sirriidha anuu hin jedhu hin ture ani akkasiin godha jedhee yaadeen beeku sakka takka sammuu keessa yoo dhufee hin beeku garuu ta'an dhumaaf yoo galata isaa. Saafis Pirankii mitiiti bilbila intinaayyoon qaban eengadda immoo kan banatan iyyuu daataadhaan pirankii nagoota innaan afaan arabaa lama pirankii jechuun maal jechuu naan jedhe hiikuusaa kana rakkiseetti nimu jedhee naannoo hayi alladdanatti qoostaan jedheen. Namni bilbila smartphone qabatee namni piraankiin inni jira addunyaa. Yaaduu qabaa yuutuubii keessa oolu miti. Maqaa yuutuubii jedhu namni hin beeku. Oh my God. Jireenya baraadhaa keessa jira. Maal kan jedhu bilbiltaa? Maali waan akkasii biraan kadhatu jechuun waan goone barkitanyaan hin goone. Namni jalistee oduu odeessitee. Akkas godhee itti odeessaa waan keedhaa argitatu. Kan obboleessisaa hime maaliin godha jechuun ani qalbiidhaaf maaf jijjiirame mucaan keessanii edeen gaafadhee bara. Inni immoo bukoo jiru baasee itti ni muura eegga hime keeyyuu koo waan maaf natti himu jechuun beekasee waliigallee dhiistitti fakkaate misatti koo akka kanaa dhee amansiisee bara akka kanaa dhee maa jechuudha mana geessanii shaayii achi affeeruu jechuun gaaficha inni dhukkubsatee achi dhufeennaan akkas jechuun uko abbaan mucaayyuu qaba maaltu beekaa lama sadii godhatee ana tosii afaan bana mala. Nah bakka filosoofii Neppatinami ani kan maafin cuqqaalame yaani gaafa achi dubbadhu jechuun ani hin beeku beektaa ofuma keessatti hin gubadha malee baasee nama miidhuun barbaadu yeroo baay'ee nama sibbisuun jaaladhu dhadhee waan hundumaaf iyyuu galatasa. Laguma garuu dhugaadhaatti piraankiidha moo sireessi nyaataa akka garuu biratti seebisu. Yaada kun. Maal jechuudha piraanki jechuun kooti. Piraankiin beeku namticha. Piraankiin nama biraa siraasii gosuudhaaf pirankii godhaa. Akkamii galuun jeeqa dhugaa. Ayyaana kun pirankii argaa rabbiin beeka wansi weerfadhu. Haati manaa kee yeroo darbee waliin kaatanii duddana kuttee dhuguma seete nan cessiisa yaan jettee godhadhatte dhuguma seen gaaficha naasuu keessa baanes immoo nan deeffadhee ka dudda koo itti abbaatu. Isa dhugaa waaqa dubbii qirqiree yookaan keessa hin buusa. Annattaa golfan malee warra yuutuubii. Siyaasa dinaan jette dubbii kana keessatti siyaasa daffanaan jette kanaaf iyyuu amma akkamidha xiqqoo ishee si wareerfadheera moo si wareerfan.
Kan miirri isaa sitti dhaga'ama nan beekan. Yeroo darbe akkuma kanaan ta'e jechuun sidhaanis caaluudhaanis kophaa ture miirri sun na keessa jira. Atis lolaa turte isheen lolaa turte achii booddee gaafa isheen deebitee akkasuma jettu dugdan na cite rabbi jechuun shakkiima tokkoon godhanne dhibbaa dhibbatti ofitti kennee manii dhukeerraa kaasaa ture gaaficha. Kanaafiyyuu seenaa argadhee amma callee ishee irratti san hojjedhatti dubbattee nan ilawaa ishee irrattis waan isheen jettu ilaala ishee irratti nan dalagadha. Amma bakka lamaaniyyuu dhiifama ishee nagaattiidhaan hordoftootatti ispoortiin kan waraabamaa ta'e. Ayo hordoftoonni jiraayina daawwati kunaa laafira bankii kana sodaa simaru. Jaalatanii daawwatu giddi isaaniidha malee. Kaanaan zayiituun qotuu jala ta'anii dhaabbitu zayiituun qotuu kaanaan jala ta'anii dhaggeeffatanii qorsiisu. Ilaala jeesaa akka isheetti qorsitu. Utuu isaanii qulqullina si qophaa'an deemi. Kandii ilaala. Barashee sana ishee waan barii teessee ilaalaas akka isheetti kolfitudha. Yeroo argaa. Mana gaatti dhaame.